Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan keessattuu YouTuberoota mara fayyaduu danda'u takka isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa ittiin view guddaa subscribe guddaa yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeessan. Karaan kun dhibbaaf dhibbatti itti fayyadamnaan YouTubein ofiif jecha isiniif beeksisa waan ta'eef guyyaa xiqqoo keessatti subscribe haga barbaadan view video haga barbaadan salphaatti argachuu dandeessu. Karaan kun maalinni akkasuma akkamitti itti fayyadamna dhimma promotioniti wal qabate namoota baay'eetu nuuf dalagi waan jedhu irratti nagaafataa turtan. Video tokko yeroo beeksifatta yookaan immoo yeroo YouTube irratti akka inni view guddaa argatu yookaan subscribe guddaa argatu gootan YouTubein ofiisaatiif jecha video san akka jalqabarra taa'u akkasuma yeroo search namni godhu searchidaanis akka inni jalqabarratti dhufu taasisaa jechuudha. Kanaaf guyyaa gabaabaa keessatti guyyaa xiqqoo keessatti YouTubein subscribe haga isin argachuu barbaadan akkasuma view haga barbaadan akka videoon keessan argatu isiniif taasisaa jechuudha. Kana jechuun wantoonni sadii qulfii YouTube sun akka ol ka'an taasisaa jechuudha. Kanaafu viewun isaa ol ka'a, impression click through rating sa ol ka'a, average view duration isas akka inni ol ka'u taasisaa jechuudha. Yoo view filattan akkasuma subscribes filattan gara barbaadaniin chaanalii keessan beeksisuu yookaan immoo chaanalii keessan san guddisuu dandeessu jechuudha. Kara kanaan akkasitti YouTube keessan beeksiftanii guyyaa gabaabaa keessatti view guddaa argachuun kun faayidaa ni qaba yookaan immoo chaanalii irratti miidhaa ni fidaas namoonni jedhanii nagaafataa turan ni jiru. Chaanalii irratti miidhaa ni fidaa yoo jettan chaanalii keessan irratti miidhaa inni fidu tokkollee hin jiru. Kara kanaan chaanalii keessan salphaadhumatti beeksisuu dandeessu jechuudha. View guddaa chaanaliin keessan akka argatuuf. Sanaaf immoo gara maaneejii jala seenuudhaan promote waan jedhamu waliin ilaallaa akkamitti promote gochuu dandeenya chaanalii keenya beeksisuu dandeenya isa jedhu irratti sirriitti xiyyeeffannaa jechuudha. Chaanalii keessan promote gochuudhaaf salphaatti YouTube dhumarra seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti chaanalii keessan akka YouTube jalqabarra isiniif kaa'u kaffaltii xiqqoo qofa kaffaluudhaan akka view guddaa argatu taasisuu dandeessu jechuudha. View achirraa dhufu, subscribe achirraa dhufu, watch houriin achirraa dhufu faayidaa ni qaba. Gara kamitti faayidaa qabaata, gara kamitti faayidaa hin qabne isa jedhus pointii kana lamman ilaallee kaane waliin deemnaa jechuudha. Video tokko beeksisuuf requirementi mataa isaa qaba. Videoon sun public irra yookaan unlisted irra ta'uu qaba. Video isin beeksiftan sun YouTube irratti public yookaan immoo unlisted irra jiraachuu qaba jechuudha. Yookaan public yookaan unlisted irra. Inni lammaffaa video tokko beeksisuuf yoo xiqqaate dheerinni video sana sakandii 10 ol ta'uu qaba. Akkasuma seera ads sana guuttataa ta'uu qaba jechuudha. Advertisement policy san guuttataa ta'uu qaba yookaan video hin malle ta'uu hin qabu. Video seera isaa eeggate video namni daawwachuuf malu ta'uu qaba jechuudha. Video rumantaane beeksisuu hin dandeessan waan ta'eef. Video keessan yookaan chaanalii keessan beeksisuuf. Inni lammaffaan sa'aatiin achirraa argamuuf subscribein achirraa argamu monetizationiif ni fayyada yoo jettan subscribers and watch time earned through promotion do not contribute toward YouTube partner program eligibility nuun jedha. Kana jechuun sa'aatiif subscribein isin achirraa argattan monetizationii isin gochuu hin danda'u jechuudha. Chaanalii keessan beeksisuu ni dandeessu, subscribes ittiin argachuu ni dandeessu. Garuu immoo subscribein sun bakka silaa monetizationiidha. Subscribein kumni tokko barbaadamu kara sanaan argattan taanaan subscribein sun monetizationiif hin lakkaamu, sa'aatiin sunis sanaaf hin lakkaahamu jechuudha. Kanaafuu garuu chaanalii keessan ittiin beeksisuu, video keessan ittiin beeksisuu dandeessu. YouTube irra seenuudhaan gara profaayilii keenya jala seenuudhaan promote akkamitti goona isa jedhu manage video ka jedhu kana tuqanna. Erga chaanalii jala seennee booda manage chaanalii jala seenuudhaan salphaatti video promote gochuu barbaadan yookaan immoo video beeksisuu barbaadan video maxxanfame sun public irra yookaan unlisted irra ta'uu qaba. Video beeksisuu barbaadan sana tuqaan sadii videolee isin maxxansitanii qabdan jala ni jira. Tuqaa sadan sana tuqna. Erga manage video jala seenne tuqaa sadan sana tuquudhaan promotionii argattu. Asuma bilbila keessan irratti promote ka jedhu kana asirraa argattu jechuudha. Kanaafuu sadaffaa irratti save to playlist share video taane promote ni jira. Promote tuqachuun gara fuula duraa yeroo deemnu inni jalqaba audience growth jira. Akkasuma video view maal barbaadda
what is your main goal nun jedha. Kanaafuu audience growth subscribe ittiin argachuudhaaf beeksisuu barbaada promotionii. Inni lammaffaa video view argachuufani isa jedhu filachuus ni dandeessu. Subscribe argachuu barbaannaan isa jalqaba, videoon keessan akka view guddaa argatu barbaannaan isa lammaffaa filachuu dandeessu. Sanaan booda next tuqnaa jechuudha. Next yeroo tuyne Google Ads account yoo duraan qabaatan ni fida, garuu immoo create a new account raskeessanii gara fuula duraa deemuu dandeessu. Next yookaan immoo which account do you want to use sinin jira. Yoo create ta'ee jiraate kanuma jalqabaa irra kaa'uudhaan next tuqanna. Next yeroo tuqtan mata duree video sanaa isinii baasa, description yookaan promotion description irratti barreessuu dandeessu barreeffama bira. Sanaan booda yoo feetanis dhiisuu dandeessu akkuma inni maqaa chaanaalii keessaniif mata duree video kaa'een. Sanaan booda next tuqne fuula ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Step adda addaa qaba. Asirratti jalqaba irratti currency maallaqa kaffaluu barbaadan biyya isaatiin fidee isiniif kaa'a jechuudha. Gabaa jedhaan fidee kaa'a Arab Emirate Dinarii yoo ta'e, Dirhamii yoo ta'e, akkasuma USSD United States Dollarii yoo ta'e, akkasuma biyya isin jirtaniin fidee isiniif kaa'a jechuudha. Biyya isin keessa jirtaniin fidee kahaa jechuudha. Saudi Arabia Riyal jedhee kahaa keessa biyya jirtan filachuudhaan bajetii keessan guyyaa 7 yoo ta'e, guyyaa 10 yoo ta'e, guyyaa 10 yoo gootan baay'ee bareeda. Bajetii keessan guyyaatti maallaqa haga kanan kaffalaa naa beeksisuudhaaf waan jedhu godhattu. Bajetii kanaasii sarara kana gadi butuu dandeessu. 500 irra jira, gara 200tti, gara 150tti, gara 300tti butuu dandeessu jechuudha. Dureeshinii isaa guyyaa 10 yoo gootan bareeda. Kanaafuu guyyaa irra haga fudhatu sinitti hima next tuqxu jechuudha. Next yeroo tuqxan biyya isin jirtanii fi akkasuma time zone keessan fidee ofumaaf kaha. Erga kana isinii kaa'ee biilingi irra jira waan ta'eef gara finalize tachi ceenaa jechuudha. Finalizing inni kurnaffa biilingi keenya yookaan accountii bankiitiin kaffalamoo maallaqa sana maallaqa ittiin view guddaa argachuu barbaannu setup goonaa jechuudha. Accountii biilingi accountii bankii gochuu dandeessu, lakkoofsa bilbilaa gochuu dandeessu, lakkoofsa bilbilaatiin wal qabsiisuudhaan gara kaardiitiinis kaffaluu dandeessu jechuudha. Sanaan booda steppii dhuma lama qofa deemuudhaan promote ka jedhu tuquudhaan promote gootuu jechuudha. Achirratti yoon isinii waraabe hin dukkaneessa waan ta'eef, maaliif siistama kaffaltii waan ta'eef Kanaafuu finalize irra yeroo tokko geenyaan maaltu isin hanqata biilingi itti guutuu yookaan immoo lakkoofsa bilbilaatiin yookaan kaardii guuttattanii yookaan immoo gara kaardii bankiitiin gochuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda finalize tuutanii gara kaanitti dabarfattu faayidaa guddaa ni qaba. Haala kanaan viidiyoo keessan promote gochuudhaan view guddaa irratti argachuu beeksifachuu ni dandeessu. Faayidaa qaba, itti fayyadamuu dandeessu keessattuu YouTuberoonni haaraan chaanaalii keessan beeksisuudhaaf jechuudha. Walumaa galatti haala salphaa kana steppiidhuma kana qofaan chaanaalii keessan viidiyoo keessan promote gochuun view subscribe argachuu dandeessuun isinin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Like, share gochuu hin dagatina. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.